Handhuura Tehraan irraa gara kibbaatti fageenya kiiloomeetira 225 irratti gaarri tokko ija addunyaa keessaa seenee jira. Tulluun duwwaan kan mukii fi bishaan irra hin jirre tokko kan kanaan dura namni maqaa isaa iyyuu hin beekne har'a wiirtuu waraanaa isa guddichaa ta'ee jira. Gaaffiin guddaan Pentiigoonii fi Tel Aviivin halkan irriba dhabsiisu garuu Ameerikaan dhugumatti tulluu kana dhoosuu ni dandeessi kan jedhudha. Deebiin isaa Tiraamp mataa isaa shakkii keessa galchee jira. Gaara jabaa tokkicha Tiraamp sodaachaa jiru kanarratti iccitii haaraa qabannee jirra. Pirezidaant Tiraamp Pezeshkiyan calleessaa yeroo dheeraa cabsuudhaan iccitii walargee sa'aatii 7 kan inni hulaa cufamaa duubatti hoogganaa olaanaa Iiraan isa dhokkataa Mujtabaa kaamenii wajjin taasisee addunyaatti saaxilee jira. Kuni walgayii idilee yookaan nagaa gaafachuu hin turre. Kuni wixinee madaallii waraanaa fi dinagdee Iiraan haaraan ittiin ijaaramtuu fi qophii dho'insa isa guddicha of keessatti qabatee ture. Iccitii isaa bal'inaan hordofa. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp labsii seenaa keessatti himatumaa dhagaameen beeknee fi seera idil addunyaa guutummaatti diigu tokko ifa baasee jira. Ulaan galaana Hormuz amma booda dachee fi qabeenya Ameerikaati jechuun labse. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii kanneen bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa Ashamar Kafuun kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsra. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Handhuura Tehraan irraa gara kibbaatti fageenya kiiloomeetira 225 irratti gaarri tokko ija addunyaa keessa seenee jira. Tulluun duwwaan kan mukii fi bishaan irra hin jirre tokko kan kanaan dura namni maqaa isaa iyyuu hin beekne har'a wiirtuu waraanaa isa guddichaa ta'ee jira. Iraanonni tulluu kana Kohee Kolang Kazeelaa jedhanii yeroo waaman, Pentiigoonii fi basaasonni Ameerikaa immoo tulluu Qottoo jedhanii waamu. Wanta ajaa'ibaa garuu namichi masaraa White House keessa taa'u Pirezidaant Tiraamp kallattiin waa'ee tulluu kana dubbachuu eegaluu isaati. Tiraamp tulluu kana yeroo dhiyootti ni rukunnaa alellaa cimaatu isa eeggata yeroo jedhu tulluun dhagaa kun akkamitti diina lakkoofsa tokkoffaa Ameerikaa akka ta'e addunyaan of gaafachaa jirti. Mee dhugaa tulluu kana duuba jiru seenaa fi ija ji'oopolitiksiitiin gadi fageenyaan xiinxallu. Tulluu kanarraa fageenya maayilii muraasa qofarratti wiirtuun nuukileeraa Iiraan inni hangafnii fi beekamaan Naaxanziin ni argama. Waggoota 20 darban guutuu Naaxanziin iddoo haleellaa adda addaa itti raawwatamaa turedha. Vaayirasiin kompiitaraa sirna isaa laamsheesseera. Dho'insi iccitii gamoo isaa diigeera. Namoonni hin beekamne yakka waraanaa irratti raawwatanii jiru. Bara 2020 keessa dho'insa uumameen warshaan maashinoota yuuraaneemii dho'ee daaraa ta'e. Yeroo sana Iiraan barnoota ji'oopolitiksii isa guddaa tokko barattee wanti lafarra jiru kamiyyuu akka salphaatti diigamuu danda'a. Kanaafuu wanta baraaruu barbaaddu hunda gara lafa jalaatti galchi. Dho'insa sana booda battanumatti Iiraan tulluu kana jalaa xaa'uu fi qotuu jalqabdee bara 2021 keessa tulluun kun bakka maashinoota majaa waggaatti itti oomishan akka ta'u ifatti labsite. Iiraaniif dachee qotanii lafa jala seenuun wanta haaraa miti. Kanaan dura wiirtuu nuukileeraa Fordoo kan magaalaa Quumitti dhiyoo jiru lafa jalaan ijaarsee addunyaa bitaa galchitee turte. Garuu tulluu Qottoo kun Fordoo irraa baay'ee addadha. Inni gadi fageenya dachaadhaan qaba, bal'ina qaba akkasumas iccitii onnee diinaaraasutu keessa jira. Wanti Pentiigoonii fi addunyaa dhiphisee garuu waan tulluu kana keessa jiru sirriitti beekuun dhabamuudha. Dhaabbanni Enerjii Atoomikaa idil addunyaa guyyaa tokkoof illee eeyyama wiirtuu kanaa seenuu hin arganne, qorataan tokkollee hin seenne, kaameraan tokkollee hin waraabne. Ragaan addunyaan tulluu kanarratti qabdu hundi suuraa saatalaayitii samiirraa kaafame qofadha. Suuraaleen kun garuu fakkii baay'ee sodaachisaa mul'isu. Tulluun kun sadarkaa galaanarraa meetira 1600 ol ka'a. Ijaarsi lafa jalaa isaa immoo meetira 100 gadi fagaata. Tulluu kana marsee keellaan eegumsaa jabaan ijaaramee jira. Karaa dhiyaa bahaa fi kibbaatiin afaan holqaa banamanii jiru. Magaalaan dhokataa kan foddaa hin qabnee fi addunyaarraa adda citee tulluu kana jala jira.
Gaazexaan Wall Street Journal akka ragaa Mossad irraa argatee ibsetti Iiraan arfaasaa darbe keessaa maashinoota nuukileeraa gara tulluu kanaa jalatti geessitee jirti. Gaaffiin guddaan garuu kana maashinoonni kun kuufamuuf achi gaamoo sagantaa nuukileeraa haaraaf qophaa'aa jiru. Kuni madaallii waraanaa keessatti garaagarummaa guddaa qaba. Maaliif tulluun kun amma ijoo dubbiitee deebiin isaa tokko qofa, innis of baraaruudha. Bona bara 2025 keessa Ameerikaan duula bal'aan wiirtuuwwan nuukileeraa Iiraan gurguddoo sadeen Natanzii, Fordoo fi Isfaan bobeessitee turte. Waashingtan piroojeektii Iiraan xumurreera jechuun yeroo gammaddutti. Tulluun qottoon kun garuu callisee dhokotee jira ture. Haleellaa sanarraa kan hafe isa qofa yeroo ta'u Iiraan sadiittiidhaan ijaarsa tulluu kanaa dabaluu eegalte. Wanti ija saatalaayitii irraa mul'ate ammoo baay'ee suukkanneessaadha. Iiraan tulluu kana gubbaatti tulluu biraa ijaaraa jirti. Afaan hulaa dhiyaarratti dhagaa fi biyyee tuluudhaan kellaa sibiilaa fi dhagaa cimaa kan boombiin cabsuu hin dandeenye uumtee jirti. Gaaffiin guddaan Pentaagoonii fi Teelaaviv halkan irra badhabsiisuu garuu tokko, innis Ameerikaan dhugumatti tulluu kana osoo ni dandeessi kan jedhudha. Deebiin isaa Tiraampiin mataa isaa afaan qabachiisee jira. Tiraamp Iiraan meeshaa ishee tulluu gadi fagaatu jala geessiteetti boombiin keenya inni guddaan iyyuu cabsuu dhabuu danda'a jechuudhaan ifatti amanee jira. Madaallii ji'oopolitiksii keessatti pirezidaantiin biyya guddichi addunyaa tulluu dhagaa dura dhaabbatee rukutuuf nan yaala jechuun yeroo miira shakkiitiin dubbatu tekinoolojii fi meeshaan waraanaa gatii dhaba. Ameerikaan boombii lafa diiguu baanker baasters qabdi hordoo irratti fayyadamtee jirti. Garuu boombiin kamiyyuu dheerina gadi fageenyaa murtaa'aa qofa cabsa. Yeroo diinni gadi fageenya murtaa'aa sana taree dhokotu boombiin waraqaa irratti hafa. Tiraamp akka jedhetti Iraanonni tulluu isaanii giraanaayitiidhaan ijaaranii gadi fagaataniiru. Kuni filannoo tasaa miti. Iraanonni sababni dhagaa kanaan ijaaraniif dhagaan kun dhukaasa ittisuuf dandeettii uumamaa qaba. Madaallii waraanaa kana keessatti Tiraamp jalqaba tulluu kana tuffachuuf yaale ture. Nuti kan barbaannu yuuraaneemii sanadha jechuun yuuraaneemiin sun akka kanaan dura rukutame sana keessa jira jedhee dubbatee garuu guyyuma sana deebi'uun tulluu kana ni rukunna jechuun yaada isaa jijjiiree. Garuu ji'oopolitiksii keessatti namni waraana dhugaa labsu kaameraa duratti hin odeessu, namni doorsisu garuu fedhii biraa qaba. Tiraamp Iraaniin sodaachisuuf yookaan minjaala mariitti ishee fiduuf kana dubbate. Mee carraawwan gaara qottoo kana gara fuulduraa sadan haa xiinxallu. Tokkoffaan yoo tulluun kun dhuguma rukutamee diigame Iiraan wanta qabdu hundumaa dhabdi. Sagantaan nuukileeraa waggaa 20 guutuu lafa jalatti caccabee daaraata. Lammaffaan yoo tulluun kun rukutamee garuu cabuu didee kun Ameerikaadhaaf balaa isa guddichadha. Addunyaan guutuun boombiin Ameerikaa inni guddichi tulluu dhagaa tokko cabsuu dadhabuu isaa ijaan argiti. Yeroo sana madaalliin sodaa Ameerikaa guutummaatti laamshaa biyyoonni hundi piroojeektii iccitii isaanii gaara jalatti ijaarratanii Ameerikaa tuffachuu jalqabu. Ameerikaan boombii ishee qofa osoo hin taane sodaa addunyaan isheef qabdu hunda dhabdi. Sadaffaan yoo tulluun kun rukutamuu baate waraana haga kana aarsaan itti kafalame ibiddi haga kana bobee dhumarratti tulluun sun akkuma jirutti yoo dhaabbate Ameerikaan kaayyoo ishee xumuruu dadhabde jechuudha. Walumaa galatti gaarri qottoo har'a wiirtuu waraanaa bahaa giddu-galeessaa isa dhumaati. Ameerikaan tulluu kana diiguuf dirqama boombii nuukileeraa taaktikaalaa waraanaa fayyadamuun ishee gaafachuu danda'a. Iraan ammoo tulluu kana yoo dhabde wanti ishee hafu tokko illee hin jiru. Seenaan dhala namaa dinqisiisaadha. Ilmi namaa asiin dura bishaanirraa, lolarraa fi diinarraa baqachuuf jalqabaa gara gaaraatti dhiyeessa ture. Har'a tekinoolojii misaayilaa fi boombii addunyaa barbadeessuu erga hojjetee booda ammas balaa kanarraa of baraaruuf gara gaaraatti lafa jalatti deebi'aa jira. Kana keessatti xumura irratti eenyutu mootaa boombii dhiyaa isaa qaraamoo tulluu callisaa dhagaa Iiraan isaa dubbachuus ta'e jilbeenfachuu hin beekne deebiin isaa dho'iinsa isa dhumaa eeggachaa jira. Osoo addunyaan dho'iinsa waraanaa fi dippiloomaasii bahaa giddu-galeessaa ija dhiphinaatiin daawwatu Handhuura Tehraanii uffata dukkanaa fi iccitii lafa jalaa keessaa kutaanonni ji'oopolitiksii addunyaa raasu tokko ifatti ba'ee jira. Waraanni irraa qawwee fi misaayila qofa osoo hin taane qaxama hooggansaa walharkaa fuudhiinsa aangoo fi waraana xiinsammuu isa dhumaatiin gaggeeffamaa jira. Dhiyeenya kana pirezidaantiin Iiraan Masuud Pezeshkiyan callisa yeroo dheeraa cabsuudhaan iccitii walargee sa'aatii 7 kan inni hulaa cufamaa duubatti hoogganaa olaanaa Iiraan isa dhokataa Mujtabaa kaamenii wajjin taasisee addunyaatti saaxile. Kuni walgahii idilee yookaan nagaa gaafachuu hin turre. Kuni wixinee madaallii waraanaa fi dinagdee Iiraan haaraan ittiin ijaaramtuu fi qophii dho'iinsa isa guddichaa of keessatti qabatee ture. Mee dhugaa dhooftuu kana ija ji'oopolitiksii fi saayinsii waraanaatiin gadi fageenyaan ilaallu. Mujtabaa kaameniin erga gara aangootti dhufee galee dachee Iiraan irratti mootii gaaddidduu ta'ee jira.
inni uummata dura ba'ee ijaan mul'ateen beeku wal argin pirezidaanticha wajjin godhame kunis kan raawwatame xumura baatii adoolessaa keessa yeroo ta'u suuraan yookaan viidiyoon ragaatoo tokko illee hin baafamne sa'aatii 7 guutuu holqa iccitii keessatti maal mari'atan Pezeshkiyan akka ifa godhetti mariin kun dhimma kasaaraa waraanaa bu'uura dinagdee rakkoo boba'aa dhiyeessii maallaqaa fi Iiraan akkamitti qarqaraan layyaa kanarraa of baraartee ulaa Hormuz fayyadamuun hafuura akka baafattu kan qoratedha. Garuu waraqaalee marii kana hundumaa gubbaatti dhaamsi tokko kan Mujtabaan akka lubbuutti akka tikfamu ajajee ni jira. Innis tokkummaa biyyaadha. Garuu wal argin sa'aatii 7 sun erga xumuramee booda dachee Iiraan irratti waan guddaa tokkotu dhufe. Mujtabaan maashinii waraanaa Iiraan guutummaatti bifa haaraan ijaaruu fi ajajoota waraanaa muuduu eegalee muudama namoota 6 gurguddoo fi seena qabeessa ta'an raawwate. Tokkoffaan Ahmad Waayidii ajajaa olaanaa eegduu warraaqsaa, lammaffaan Ali Abdullaahi ajajaa waraanaa idilee, sadaffaa Ali Uzmaa'ii ajajaa humna galaanaa eegdota warraaqsaa, afuraffaan Hussein Xayyibii ajajaa humna baasijii, shanaffaan Musiir Riddaa'ii barreessaa mana marii nageenyaa biyyaalessaa fi bakka bu'aa Mujtabaadha. Maaliif namoonni kun amma filataman? Seenaan Iiraan herrega kanaaf deebii qaba. Bara 1988 yeroo waraanni Iiraanii fi Iraaq waggoota 8 dhiiga dhangalaasee xumuramuuf deemu Iiraan rakkoo hamaa keessa turte. Yeroo sana Ayatullah Khomeiniin namicha Rafsanjaanii jedhamu ajajaa waraanaa gochuun waraana dhaabee industirii waraanaa biyyattii bifa haaraan ijaare. Har'as waraana Ameerikaa fi Israa'eliin dho'insaa fi kasaaraa hamaa erga arganii booda Mujtabaan namoota muuxannoo waraanaa siyaasaa fi basaasaa qaban guurratee kaabinee waraana haaraa ijaaraa jira. Fakkeenyaaf Ahmad Waayidiin muuxannoo siyaasaa fi waraanaa dheeraa qaba. Ali Abdullaahiin ajajaa dirree waraanaa yeroo dhiyooti. Ali Uzmaa'iin nama galaanaa Faarsii fi ulaa Hormuz sirriitti beekudha. Hussein Xayyibiin inni humna baasijii hoogganu nama seendubee waraanaa fi basaasaa qabudha. Baasijiin humna uummataa kan fincila keessoo dhoosudha. Xayyibiin gara iddoo kanaatti fiduun Iiraan waraana alaa qofa osoo hin taane fincila keessoo kamsuufis sa'aatii 0 qophoofteetti jechuudha. Musiir Riddaa'ii ammoo namicha umrii isaa waggaa 28tti eegdota warraaqsaa ijaaree ajajaa turedha. Har'a deebi'ee minjaala nageenyaa biyyaalessaa hoogganuun isaa Mujtabaan namoota seenaa warraaqa sibiilaatti jabaatanitti hirkachaa akka jiru agarsiisa. Walumaa galatti wal argin sa'aatii 7 fi muudamtoonni kunniin addunyaaf dhugaa seena qabeessa tokko mirkaneessanii jiru. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el kallattiin dachee irratti raawwatamee xumurameera ta'a. Garuu Iiraan waraana dhumaa fi isa hunda caaluuf hafuura fudhachaa jirti. Iiraan ajjeechaa hooggantoota ishee irraa sirnoota adhaawaa fudhattee jirti. Diinni keessoo fi bakka xaxamaa ishee seenuu dandeera. Kanaafuu Mujtabaan caasaa waraanaa basaasaa fi dinagdee Iiraan guutummaatti holqa haaromsaa keessa seensisee jira. Addunyaan amma gaaffii guddaa tokko dura dhaabbattee jirti. Wal argin sa'aatii 7 sun marii kasaaraa waraanaa qofa ture moo kiyyoo dho'insa guddicha akka Mujtabaan Iiraan ija haaraan ijaaree bahaa giddu-galeessaa guutummaatti ibiddaan uwwisuuf qophii isaa labsudha. Madaalliin waraanaa har'aa qawwee diinaa caaluu osoo hin taane yeroo madaanitti caasaa waraanaa ofii saffisaan deebisanii ijaaruu akkati Iiraan Pentiigooniin barsiisaa jirti. Osoo masaraa Pentiigoonii fi Waashingtan keessaa rakkoon dinagdee fi dhiphina filannoo mudatee jiru rukuttaan onnee ji'oopolitiksii addunyaa garagalchuuf deebi'aa jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp labsii seenaa keessatti matumaa dhagaamee beeknee fi seera idil addunyaa guutummaatti diigu tokko ifatti baasee jira. Dhimma galgalaa Tiraamp wiirtuu tikaa fi poolisii magaalaa Niw Yoork keessatti haasawuu kanneessaa taasiseen ulaan galaana Hormuz amma booda dachee fi qabeenya Ameerikaatti jechuun labsee kuni haasaa idilee miti. Ulaan boba'aan addunyaa harki 3 keessaa tokko irra qaxxaamuru inni daangaa bishaanii Iiraanii fi Oomaan gidduu jiru akkamitti dachee Ameerikaa ta'a. Kuni kallattiin labsii waraanaa fi uggura galaanaa isa sibiilaatiin Iiraaniin hudhuudha. Tiraamp yoo Iiraan nu tuqxee harka 100 deebifnee rukunna jechuun of tuulummaan aadatee jira. Garuu maaliif Tiraamp labsii fi dhaadannoo akkasii yeroo ammaa kana baase? Iccitiin isaa dhiphina dinagdee biyya keessaa fi filannoo yeroo walakkaa Ameerikaati. Gatiin boba'aa Ameerikaa keessatti samiitti ol utaaleera. Uummanni Ameerikaa dhiibbaa fi kasaaraa waraanaa kanaan aaraa jira. Tiraamp uummata isaa qabbaneessuuf of ittisuuf yaalaa jira. Kuni Waashingtan waraana bahaa giddu-galeessaa keessatti kasaaraa dinagdee hagamii keessaa akka seentee fi hooggantoonni ishee uummata amansiisuuf hagam akka namaan saaxila. Osoo Tiraamp waltajjii irraa dhadhatu gama baatiin sochiin dippiloomaasii lafa jalaa saffisaan deemaa jira. Ministeera dhimma keessaa Paakistaan Muusiin Naqifiin daawwannaa Iccitii Teeraanitti taasisee jira. Inni pirezidaantii Iiraan Masuud Pezeshkiyaanii fi ministeera dhimma alaa Rakshiifaanaa mari'atee haala dhokkataatiin biyyattii irraa ba'ee jira. Garuu dhugaan qabatamaan dirree waraanaa irraa ba'aa jiru faallaa lallabaa Tiraampiiti. Tiraamp Iraaniin mo'anneerra jechuun osoo of jajuu eegduun warraaqsa Iiraan dachee Hormuz kaan irratti diroonii basaasaa fi waraana Ameerikaa isa ammayyaawaa fi qaalii MQ-9 qilleensa irratti daaraa godhee jira. Kana qofas miti TV'n Iiraan ragaa viidiyoo suukanneessaa ifatti baasee jira. Caccabaa diroonota Israa'el Hermisii fi kan Ameerikaa MQ-9 akkasumas misaayilota kruuzii guutummaatti saaxilee jira.
Iraan waraana kana keessatti diroonotaa fi xiyyaarota Ameerikaa fi Israa'el 170 ol kuffisuu ishee ragaa qabatamaan mul'iftee jirti. Ajajoonni waraanaa Iiraan akka mirkaneessanitti warshaaleen waraanaa Iiraan oomisha isaanii saffisaa waraanaa duraa sanaan guutummaatti tuufanii jiru. Kuni Pentaagoniif rukuttaa onneeti. Boombiin doolaaraa biiliyoonaan lakkaa'amu Iiraan irratti roobus madaalliin waraanaa hin jijjiiramne. Ameerikaan ulaa Hormuz kiyya jechuun seeraan ala labsuun yeroo dhamaatu. Olaantummaan Waashingten lallabaa miidiyaatiin osoo hin taane dhugaa dachee Hormuz kan irra jiruun salphataa jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.